Daandiin qilleensa Itoophiyaa baatii jahan dabran keessatti galii doolaara biliyoona 4.4 argachuu beeksise. Daandiin qilleensa Itoophiyaa baatiiwwan jahan dabran keessatti tajaajila balalii fi fe'umsaa irraa galii doolaara biliyoona 4.4 argachuu isaa hojii raawwachiisaa olaanaan daandichaa obbo Masfin Xaasoo beeksisanii jiru. Daandichi yeroo kana keessatti imaltoota miliyoona 10.64 fi meeshaalee fe'umsaa toonii 450 takkaa ol gara bakkeewwan garaagaraa kan geesse yoo ta'u, balalii haaraa gara Poortoo, Haanooyii fi Abudaabiitti eegaluun baay'ina bakkeewwan ga'umsaa idil-addunyaa isaa gara 145ffaatti guddisuu danda'ee jira. Galiin argame kun guddina diinagdee biyyaalessaa keessatti gahee guddaa kan qabu yoo ta'u, dhaabbatichi dandeettii tajaajila fe'umsaa fi baay'ina xiyyaarota isaa caalatti dabaluun dorgomtummaa addunyaa irratti qabu cimsee itti fufuuf hojjechaa jiraachuu isaa hooggansi daandichaa mirkaneessanii jiru. Oduma walqabatuun daandiin qilleensichaa waajjira isaa muummee ammayyaa doolaara miliyoona 80 ijaaretti galuuf qophiirra jiraachuu beeksise. Daandiin qilleensa Itoophiyaa waggoota 16 oliif waajjira tajaajilaa ture gad lakkisuun hagayya 2026 keessa gara waajjira muummee haaraa ijaaramee xumurametti akka galuuf jiru hime. Itoophiyaan dorgommii atileetiksii addunyaa qopheessuuf ga'umsa qabaachuun ibsamee jira. Daarektarri olaanaan atileetiksii addunyaa Piirsi Ooklaagaan har'a Finfinnee dhufuun istaadiyeemii idil-addunyaa Aadaye Ababaa fi bakkeewwan shaakalaa erga daawwatanii booda Itoophiyaan dorgommiiwwan atileetiksii sadarkaa ardii fi idil-addunyaa qopheessuuf humnaa fi ga'umsa guutuu qabaachuu isii mirkaneessanii jiru. Piirsi Ooklaagaan atileetiksii Itoophiyaa gara sadarkaa olaanaatti fiduuf deeggarsa hunda galeessa akka taasisan waadaa galuun Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa gara fuulduraatti atileetota dandeettii qaban horachuu fi teeknooloojii ispoortii ammayyeessuu irratti xiyyeeffachuun hojjechuu akka qabu dhaamanii jiru. Daawwannaan kun Itoophiyaan carraa dorgommiiwwan gurguddaa qopheessuu akka argattuuf balbala kan saaqu jedhamee jira. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa fi walgahii idilee hojii raawwachiistota 48ffaa irratti hirmaachuuf ministeeronni dhimma alaa biyyoota Afrikaa garaagaraa gara Finfinnee galuu eegalanii jiru. Keessummoonni kunneen buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee yeroo gahanitti hooggantoota olaanoo ministeera dhimma alaa Itoophiyaatiin simannaan ho'aan taasifameefii jira. Ragaan ministeera dhimma alaarraa argame akka mul'isutti qophiin yaa'ichaaf barbaachisu hundi xumuramee hirmaattonni yaa'ichaa biroonis dhufaa jiraachuu beeksisanii jiru. Yeroo dhaabbanni tokkummaa Afrikaa gara gamtaa Afrikaatti jijjiirametti ogeessi diizaayinii Itoophiyaa Yaadessaa Boojiyaa dorgommii idil-addunyaa diizaayineroota 250 ol hirmaachise. Ogeessi diizaayinii Itoophiyaa Yaadessaa Boojiyaa dorgommii idil-addunyaa diizaayineroota 250 ol hirmaachise injifachuun mallattoo asxaa dhaabbatichaa akka bocu filatame. Asxaan inni bocame kun hiika guddaa kan qabu yoo ta'u, Yaadessaan hojii isaa kanaan Itoophiyaan haadha gamtichaa qofa osoo hin taane madda yaadaa fi ogummaa artii Afrikaa ta'uu isii addunyaatti agarsiisee jira. Diizaayiniin isaa kunis alaabaa uffata dippiloomaasii fi galmeewwan seeraa gamtaa Afrikaa hunda biratti mallattoo tajaajilaa jiru ta'ee seenaa keessatti galmaa'ee jira. Baha Afrikaa keessattuu Somaaliyaa, kibba baha Itoophiyaa fi baha Keeniyaa keessatti gogiinsi hamaan rooba dhabuu fi ho'a jabaa irraa kan ka'e mudate rakkoo namoomaa guddaa uumee jira. Akka gabaasa giddugala qorannoo waliinii JRC'tti midhaan barbadaa'uu fi beeyladoonni dhumuun namoota miliyoona 4.6 ol balaa beelaaf kan saaxile yoo ta'u, Somaaliyaa qofatti namoonni 135 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Haalli kun hanqina nyaataa daa'immanii fi gatii nyaataa ol ka'een daran hammaachaa waan dhufeef dhaabbileen gargaarsaa lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'amanii oolchuuf tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamuu qabu gaafachaa jiru. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii guyyoota darban keessa gara Abu Dhaabii imaluun pireezidaantii Gamtaa Emireetota Arabaa Sheek Mohammed bin Zayed waliin marii bal'aa dhimmoota naannawaa fi diinagdee irratti gaggeessanii jiru.
Gaggeessitoonni lamaan keessattuu muddama baha jiddugaleessaa keessatti dhimma Israa'elii fi Filisxeem akkasumas akkaataa nageenya naannichaa mirkaneessuun danda'amu irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'u, tasgabbii naannichaa tokkummaa daangaa fi walabummaa biyyootaa kabajuu irratti kan hundaa'e ta'uu ibsanii jiru. Daawwannaan kun kan dhufe erga Siisiin hariiroo isaanii biyyoota akka Turkii fi Somaaliyaa waliin cimsatanii booda yoo ta'u, gamtaan Emireetota Arabaa biyyoota gaanfa Afrikaa fi jiddugaleessa bahaa keessatti dhiibbaa guddaa qabduu fi Itoophiyaa waliin hariiroo cimaa qabdu waan taateef, mariin kun dhimma hidha haaromsaa waliinis wal qabachuu akka danda'u tilmaamamaa jira. Dabalataan geggeessitoonni lamaan tumsa dinagdee fi investimentii waggaa tokko dura qarqara galaana Meeditiraaniyaanii irratti walii galanii turan hordofuun akkasumas barnoota teeknooloojii namtolchee Artificial Intelligence irratti qindoominaan hojjechuuf fedhii qaban agarsiisanii jiru. Magaalaa New York keessatti haala qilleensaa garmalee qorru ji'a amajjiirraa kaasee hammaateen yoo xiqqaate namoonni 18 lubbuu isaanii dhabuu kantiibaan magaalattii Zohraan Mamdaanii beeksisanii jiru. Waggoota 60 keessatti qorri guyyoota 13 walitti fufinsaan ho'a digirii seentigireedii 0 fi isaa gadi ture kun taatee isa jalqabaa yoo ta'u, sanbata darbees namni tokko sababa kanaan du'uun gabaafamee jira. Kantiibaan magaalattii gadda itti dhaga'ame ibsuun jiraattonni hamma danda'ametti mana keessa akka turanii fi akka waliin yaafatan dhaamanii jiru. Tajaajilli raaga haala qilleensa biyyaalessa Ameerikaa gama isaatiin qorri hamaan kun dabalataan torbaan tokkoof kan itti fufu ta'uu waan akeekkachiiseef sodaan nageenyaa jiru itti caalee jira. Iraan qoqqobbiiwwan dinagdee isii irratti kaa'aman hunda yoo kan irraa kaafamu ta'e sadarkaa qulqullina yuuraaniyeemii gabbisaa jirtuu xiqqeessuuf fedhii akka qabdu itti gaafatamaan anniisaa atoomikii biyyattii Mohammad Islaam beeksisanii jiru. Ejjennoon kun kan dhufe erga Ameerikaan humna galaana isii gara baha jiddugaleessaatti bobbaasaniin booda yoo ta'u, dippiloomaatonni biyyoota lamaanii dhimma kanarratti Omaan keessatti mariirra jiru. Akka gabaasa eejensii niikulara mootummoota gamtoomanitti Iraan amma yuuraaniyeemii kiloogiraama 400 ol kan sadarkaa qulqullinaa harka 60 qabu kuufattee jirti. Kunis sadarkaa meeshaa waraanaa niikularaaf barbaachisu harka 90 ga'uuf tarkaanfiin tokko qofti akka hafu himan. Haa ta'u malee Iraan yuuraaniyeemii gabbiste kana deebistee xiqqeessuuf kan waliigaltu yoo qoqqobbiin isaanirra jiru guutumatti ka'e qofa jechuun mootummaa Doonaald Tiraampitti ergaa ifa ta'e dabarfatanii jiru.